Barruu Yaayaa Bashir yookaan Boruu Barraaqaa Caamsaa 25 bara 2014 Afgaaffii Jawaar Mohammad dhiyoo kanaa wajjin wal qabatee wal falmiin deemaa jiru hanga tokko hordofuuf yeroo argadheera. Komiin ka'aa jiru yoo cuunfamu Jawaar Empaayeera suphina jedhe, nuti ammoo diiguutu furmaata jenna kan jedhu gama lachuu keessattuu dhugaa dhokateetu natti mul'ata. Haala biyyattiin keessa jirtu Jawaar Otobisiitti saniin wal fakkeessee ibsee jira. Otobisiin sun sirna Itoophiyaa amma jiru kanamoo Itoophiyaa mataa isiiti kan jedhu ifa hin taaneem. Anaaf akka galutti sirna osoo hin taane Itoophiyaadha. Uummanni otobisiisan keessa jirus miseensota sirna amma aangoorra jiru osoo hin taane uummattoota biyyattiitiim. Otobisiin sun yeroo qilee seente kan gaagaamu sirnicha makiinaa san oofaa jiru qofa osoo hin taane uummattoota biyyattii kan otobisiidhaan imala jiran natti fakkaata. Shufeerichi makiinaatti qileetti qajeelchee yoo barbaade irraa utaales of baraaruu danda'a. Namni amma lammii biyya sanaa ta'ee fi lubbuun jiru kamuu otobisiisan keessa jira. Jawaar wanni akka furmaataatti dhiyeesse otobisitti qilee seenuurraa hambisuudha jedha. Namoonni yaada kanaaf falman jecha kanaan Empaayeera baraaruuf dursa kenne jechuun hiikaniiru. Dubbiin as jirti. Sirna amma jiru kana suphuu moo diiguutu furmaata gaaffii jettutu furtuudha. Kan wal nama dhabsiisaa jirtus kanumaam. Empaayeerri kun hundeerraa qabee nuuf haadha buddeenaa malee haala dhugaa akka hin taane hin beekne haaraatti wal barsiisuun nu hin barbaachisu. Empaayeera kana ijaaruu keessatti fayyaaleeyyiin keenya hedduun hirmaatanillee Oromoo irratti ijaaramte malee Oromoof hin ijaaramne. Diiguurraa haaromsuu falli jedhu ni hojjetaa fi hin hojjetu adda baafachuuf muuxannoo waggaa 4 dabranii gahaadha. Haaromsinee waliin bulla jennee wareegama hadhooftuu baafneem baasaas jirraam. Wantichi garuu hin hojjenneem hin hojjetusim. Har'a warra maqaa Oromootiin nagadu malee Oromoon dhugaan mirga isaaf qabsoo godhaa yoo nagahee osoo gonkumaa aangootti hin dhiyaanne sabicha akka uummataatti baala taraa jedhamee itti duulamaa jiraachuu caalaa ragaan gahaan hin jiru. Kan maqaa Oromootiin aangoo qabates warra isa sardu biratti fuula argachuuf jecha gahee keessaa dhalatee diinonfatee gooli irratti labse. Kanaafuu afaan jii tokko malee sirna kana diiganii akka Oromiyaatti walaba jiraachuu yookiin warra walii gallu waliin kontoraata siyaasaa haaraa seenuun furmaata baay'ee keenyaaf liqimfamuu natti mul'ata. Haa ta'u malee dhugaa saayinsii siyaasaa tokko dagachuu hin qabnu. Biyya tokko diiguun salphaadha. Diigama booda waan deebisanii ijaaruun garuu laayyoo miti. Empaayeera diiguun salphaa ta'ullee eega diiganii booda mootummaa mataa ofii ijaarrachuufis ta'ee olloota waliin nagaan jiraachuun yeroo hundaa waan milkaa'u miti. Yugoslaaviyaa fakkeenya haa fudhannu. Warri Sarbiyaa akkuma warra ollaa keenya kaaba kanatti biyyattii irratti olaantummaa qabaachaa turaniim. Yugoslaaviyaa har'a biyyoota 6tti caccabdee keessaa kan Sarbiyaadhaan waliin dhabiniin jiraniim. Kozovoo fi Vojvodinaa kan jedhaman naannolee of danda'an tahan ammallee Sarbiyaan humnaan ukkaamsaati jirti. Ripuubikaa Serbiskaa kan jedhamtu naannoon Serboonni baay'inaan keessa jiraatan ammayyuu hidhanii ishii biyya keessatti argamtu Bosniyaa caalaa Serbiyaa waliiniim. Kun walabummaa Bosniyaa irratti har'as yaaddoo akka uumetti jira. Awurooppaa lafa dimokiraasiin wayyaan jira jedhamu keessattuu kan ta'e isa kanaadha. Gaanfa Afrikaattis as deebinee Somaaliyaa fi Libiyaa qofamee haa ilaallu. Ollaan keenya Somaaliyaan gaafa sirni abbaa irree Ziyaad Baarree cabee qabee nagaa argattee hin beektu. Mootummaan lafa Somaaliyaa waliin gahee bulchuu danda'e sana booda hin dhalanneem. Somaaliyaan kutaalee adda addaatti caccabuun rakkoo miti jedhamuu danda'a. Gargar bahanii osoo nagaa waliin bulanii waan tokko kan kophaatti baatee bulaa jiru Somaaliilaandi hafuura nagaa wayyaa qabaatullee kunoo waggaa 30 guutuu akka biyya walabaatti beekamtii addunyaa hin arganneem. Wanni irra hamaan wal waraansa humnoota Somaaliyaa gidduutti waggoota 30f deemaa yoo nagahee fi ammas hin furaminidha. Wal waraantota kana keessaa inni tokko isaan kaan caalee bahee dimokiraasiinis ta'ee
sibiilaan walitti qabee bulchuun hin danda'amne. Kana gidduutti humni finxaalessaan amantii Al-Shabaab jedhamu dhalatee akkoo daranuu hammeesse. Warri Liibiyaa sirna Abbaa Irree Mu'ammar Gaadaafiin koffisuuf qilleensa Arab Ispiriingisanii fi gargaarsa warra lixaatti dhimma bahanii salphaatti milkaa'an. Isaan booda garuu wal ta'anii biyya isaanii guddoo Liibiyaa deebisanii ijaarrachuu hin dandeenye. Warra fincilee qawween loluu fi mootummaa ce'umsaa jidduutti wal ta'iinsi milkaa'uu dadhabe. Siyyuu hafeyyuu warri gaaffii siyaasaa walirraa qabu nagaan gargar galanii tasgabbiin jiraachuunis hin taane. Hanga har'aattuu biyyattii dureetti daaraa godhanii keessatti wal waraanaati jiru. Kana gidduudhaan ammoo ammas humna finxaalessaa Alqaayidaa fi kan birootu dhalatee cittoo irratti fanxoo dabale. Kana hunda kan hammeesse ammoo jiddu seentummaa humnoota adda addaa alaati. Yaaddoo kanneen kaasuun impaayera Itoophiyaa ofirra jiraachisuuf harka qabuudha miti. Abadan akkas miti. Gonkumaas akkas ta'uu hin qabu. Garuu osoo sirna hin diigin dura biyyoota kana lamaan irraa waan barannu cimaatu jira. Sirna diiguu booda maaltu warwaraansaaf jara muudee gaaffii jedhu gaafachuu fi deebii isaas xiinxaluun gaariidha. Yoo walitti cuunfine biyyoota lachuu keessattuu hanqina tokko agarra. Osoo sirna hin diigin dura qophiin mornoonni siyaasaa sirna itti aanu ijaaruuf qaban biyyoota lachuu keessattuu gahaa hin turre. Gidduu isaaniitti wal ta'iinsi nageenyaa boruuf wabii ta'uu osoo hin dhalatin dura sirna diiganii. Sana booda eenyuyyuu kan eenyuuf abboomamuu hin taane. Uummattoonni biyyoota saniis garee garaa garaa jalatti waan qabamaniif yookiin yaadaan heeraman waan ta'eef garaagarummaa jiru walitti dhiphisanii sirna waloo ijaaruun laayyoo hin taane. Itoophiyaatti as deebine rakkoon lafa jala hidda fageeffatee jiru kan Somaaliyaa fi Liibiyaa caalaa hamaadha. Somaaliyaan biyya saba tokkichaati. Akkasumas immoo amantii tokkichaa fi seenaa tokkicha qabdu taatee akkasitti wal diigdee ijaaramuu dadhabde. Itoophiyaan immoo biyya saboota 80 oliiti. San keessaa aktaroonni gurguddaan Oromoo, Amaaraa fi Tigraay jidduutti rakkoon jiru jaarama ishiirraa qabee impaayiratti raasaa yoona gaheem. Hunda caalaa jaallannus jibbinus guddina isaarraa kan ka'e kan sodaatamuu fi itti naafamu biyya san keessatti Oromoodha. Oromiyaa keessa immoo warra Oromoo hin ta'intu heddummaatee jiraata. Rakkoon akkasii yoo dhufe akkamuma jiru kanatti hunda caalaa Oromootu miidhama. Akka lamatti kan duraa saboota Oromiyaa keessa qubatan keessattuu warra ollaa kaabaa fi Oromoota jidduutti wal waraansi akka dhalatu taha. Oromoon biyya isaa dhuunfachuuf jecha jara kanarratti akka lola banutu barbaadama. Siyaasa addunyaa har'aa keessatti ammoo kun fuula Oromoo haalaan balfaam. Osoo hangamuu lola kana keessatti miidhameeyyuu saba wayyaba waan ta'eef isumatu ummata warra bicuu fi qubattoota miite jedhamee yakkamaam. Kun warra Oromoo xiqqeessee saamaa jiraachuu barbaaduuf injifannoo fidaam. Inni lammaffaan lola akkasii keessatti ummanni keenya Walloo kan kaaba keessatti itti marfamee jiru ibidda hamtuutu itti qabataam. Haaloo waan Oromiyaa keessatti ta'utu isaan irratti bahaatamaam. Karaa lachuu Oromoota gubanii qaqqaammachuu barbaaduum. Kanaafuu sirna nama nyaataa impaayera Itoophiyaa ofirratti baadhachuu qabnaare. Kanaafuu bara dhufaa dabroon abbootii irree halagaas ta'ee nu jidduudhaa dhalatan gabbarree buluu qabnaare. Kana sodaaf jecha ajjechaan jumlaan kan guyyuuqee Oromoo irratti raawwatamaa jiru umrii dheeressuu qabnaare. Deebiin isaa lakkii abadan kan jedhuudha. Kanaafuu furmaanni jiru maaliim? Furmaataam. Falli jiru ibidda diigama sirnaa booda qabatu gahummaatti hambisuuf yookiis to'achuuf osoo sirni amma jiru hin diigamne dursa itti qophaa'uudhaan gahummaa jaarmiyaa siyaasaa fi waraanaa ofii jabeeffachuudhaan haala amma jiru keessatti sirni kun osoo diigamee Oromoon biyya isaa to'atee ollaa isaattis nagaa buusee waliin jiraachuuf yookiis sirna waloo haaraa warra nagaa qabu waliin jiraatee buluuf qophiidhaa jennee wal haa gaafannuum. Anaaf ammallee fagoonuu hafaam. Kan ollaa yoo tursine akkuma Oromoottuu humna siyaasaa fi waraanaa keenya hin qindeeffanneem. Akkuman dhiyoo kana jedhe humnoota lamaan kana
wal fudhachiisuu, waliin taaligachuu fi afaan tokko waliin dubbachuu rama wal gidduu dhalfame doofachuu irratti hojiin hin hojjetamne. Isa kana dursanii hojjechuu irratti milkaa'uu barbaachisaa. Kufaatii sirna kanaa booda Oromiyaan dhalattu kan ilmaan ishii wal mararfatan, wal jaallatanii fi waliin dhaabbatanii hamtuurraa wal ittisan malee kan deebi'anii afaan wal lolanii fi anatu sirra caalaa yookiis anatu sirra wareegama baaseedhaan wal afaan deebi'an ta'uu hin hawwu. Namni Oromoo fi Oromiyaa jaallatu kamus kana hin hawwu. Qaawwota amma dhalatanii jiran duuchuuf walitti dhiyaannee yoo mari'achaa fi wal gorfachaa hin deemne garuu yaaddoo kana hambisuu keenyaaf wabiin hin jiru. Sirni aangoorra jirus mooraa qabsoo Oromoo keessatti wal shakkii fi wal afaan garagaluun akka hammaatu itti ejjetee hojjechaa jiraachuu isaaf ragaan qabaam. Olola amma gamaa gamanaa nu harkisuuf oofamu kana keessatti ergamtoonni mootummaa akkasumas diinni kaabaa akka harka keessaa qaban mul'ataatii jiraam. Diinni kan fagoos kan dhiyoos akka humnoonni keenya waraanaa fi siyaasaa walitti dhiyaatanii hiree takkitti biyya isaanii irratti iftoomaniin hin mari'anne barbaadaam. Diina qofatti quba qabu osoo hin taane humnoonni keenya kunis wal barbaadanii waliin mari'achuuf hagam hayyamamoodha kan jedhu gaaffiidhaam. Danqaa diinaa cabsanii walitti dhangala'anii dubbachuuf of kenniinsa guddaa gaafataam. Ana maalummaa irraa of qabanii dantaa sabichaaf dhukkubsachuu gaafataam. Isa kana godhaa jirraa gama lacheenuu ijibbaanni godhaa jirru jira. Gaaffileen murteessituun jara kanaadhaam. Gaaffilee kanaaf deebii barbaaduutu furtuu waan hundaatiim. Dhiibbaa kana kan uumuu qabu ammoo ummata bal'aa Oromootiim. Rakkoo Oromoo furuuf humni qabsaa'ota Oromoo dhugaa bira jiru kamuu nu barbaachisa jedhanii amanuu gaafataam. Humna tokkichaan furmaanni dhufu akka hin jirre of amansiisuun dirqiidhaam. Warri siyaasaa qawween baduu qaba yoo jedhan dogoggoraadhaam. Warri qawwees nu malee kan Oromoof amanamuu hin jiru yoo jedhan badiidhaam. Oromoo ifatti baasuuf sibiilis saayinsiin siyaasaas nu barbaachisaam. Tokkoon isaanii qofti rakkoo keessa jirruu fi kan nutti as deemaa jiru jalaa nu oolchuu hin danda'aniim. Qindoomina waan kana lachuutu saba jabaa fi kabajamaa nu godhaam. Humni lachuu waan qabsoo keessatti gumaachuuf murteeffateen jabaatee caalee bahuuf wal dorgomuu malee inni tokko kan koffisee mul'achuuf luka wal jala kaahuun saba qabsoofnaaf jennu irratti yakka dalaguudhaam. Bara 2018 qabsoon karaa nagaa injifannoo fideeti ture. Injifannoo sana sibiila ittiin itti fannu dhabuurraa sirna sibiilaatti amanu aangoorra jiruun saamamneem. Sirna aangoorra jiru qusachuuf kan nu dirqesse akka jaarmiyaa qabsoo Oromootti jabina mootummaa ta'uuf nu dandeessisu osoo nuti horannee of hin qopheessin sirnichi raafamuu isaatiin. Maqaa Oromummaatiin OPDOf gara bal'achuun akkuma waggaa 4 kana agarre gatii hadhooftu nu kaffalchiiseem. Kanarraa waan guddaa barachuudha qabnaam. Sabni taatee darbe irraa hin baranne balaa as deemurraas of qolachuu hin danda'u. Afrikaa keessa jirra waan ta'eef jaallannus jibbinus barbaachisummaa sibiilatti gararraa amanuu qabnaam. Gama biraan ammoo sibiilli kophaa isaa biyya diiguu ni danda'a yoo ta'e illee deebisee tasgabbeessee ijaaruus ni danda'a jechuuf wabiin hin jiruum. Liibiyaa fi Somaaliyaa deebisanii ijaaruun kan dadhabameef olaantummaan sibiilaa cimina siyaasaa waan caalee baheefi lachuu walii abboomamuu hanqachuudhaam. Kana yoo jennu garuu warri sibiila baatu siyaasa hin beeku jechuu akka hin ta'in hubatamuudha qabaam. Sibiila sana akka baadhatan kan amansiisayyuu beekumsa siyaasaaf qabanii fi furmaanni biraa akka hin jirre xiinxalanii hubachuudhaam. Kanaafuu yeroo humna siyaasaa fi humna sibiilaa jennu sibiila keessa hubannoon siyaasaa akka hin jirretti fudhatama taanaan dogoggoraadhaam. Kan jechaa jirru beekumsa saayinsii siyaasaa fi kaayyoo siyaasaa sibiilaan masakamee deemaa jiru wal fudhachiisu jechuudhaam. Waan lamaan kana gidduutti wal ta'iinsa qofa osoo hin taane wal mararfannootu uumamuu qabaam. Akka Oromootti humni keenya safaramee hin dhumne as keessaa maddaam. Humnas gidduudhaan maddutu Oromiyaa tasgabbeessee warra ollaa waliin feenu ollummaa nagaan buluu yookiin godoo siyaasaa waloo waliin dhaabbachuuf nu dandeessisaam. Jabinas keessaa maddutu akka lakkoofsa keenyaatti akka sodaatamnu
kabajamnuu fi abdatamnu nu godhaam. Horaa bulaa.